namoota saba Oromootiif quuqama qabu akkaataa itti bira dhaabachuu dandeettan isinitti agarsiisaa eessayyuu hin deemina hanga xumura sagantaa kanaatti waliin turan affeerraa keenya. Akkam nagaa jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kanneen Oromoo Studio irratti nu hordoftan hundumti keessanuu baga jiraattan isiniin jenna. Akkuma beekamu jechuudha samuuna kana gadda guddaarra jira jechuudha. Nu hundi keenya yoo akka gaddarra jiru ni beekna jechuudha. Egaa nu hunda keenyattu gadda guddaatu nutti dhagahame jechuudha. Egaa har'a ammoo wanti isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha akkaataa itti Tiwiitara banattanii namoota dhageettii qaban namoota saba Oromoo ta'an jechuudha kan sagalee akkaataa itti ta'uu fi dandeettan fakkeenyaaf jechuudha Tiwiitara banattanii fi namoota akkasii kan dhageettii qaban jechuudha sheer gochuu fi dandeettan jechuudha. Irra hedduun keenya Facebook irra jirra waan taateef Tiwiitara irra hin jirru jechuudha. Tiwiitara kana akkaataa itti banattanii namoota dhageettii qaban namoota saba Oromoof quuqama qaban jechuudha akka sagalee ta'aniif gochuu dandeettan jechuudha. Egaa akkaataa itti banachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Hedduun keessan nu gaafataa turtan jechuudha. Gaafii kana akkaataa itti banachuu dandeenyu Tiwiitara nuuf hojjedhaa viidiyoo irratti nu hojjedhaa kan jedhu irraa kan ka'e jechuudha. Gaafiin keessan baay'inaan irratti isiniif hojjedha jechuudha. Egaa Tiwiitara akkaataa itti banachuu dandeettan isinitti agarsiisa. Walumaa galatti hanga xumura sagantaa kanaatti nu waliin turaa isiniin jedha. Akkasumas viidiyoo kana laayik sheer godhaa isiniin jedha obboleeyyantii ilmaan Oromoo. Egaa wanti isin gochuu qabdan jalqaba irratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe bakka jettu kanarratti godhaa yeroo kamuu viidiyoon keenya akka isin dabrin mallattoo notificationaa kanarratti godhaan all notification gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Egaa amma kalatti mangara barumsa keenya isin dabarsa jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'aa jechuudha haala itti Tiwiitara banattanii namoota gurguddaa namoota Oromoof quuqama qaban akkaataa itti sagalee ta'uu fi dandeettan. Fakkeenyaaf jechuudha namoota gurguddaatu jira jechuudha Tiwiitara kanarratti namoota akkasiisan jechuudha Tiwiitara banattanii isinis waan isaan jedhan akka jechi isaan jedhan dhageettii godhachuu fi danda'u argite sheer gootaniif jechuudha. Bakka hundarraan Tiwiitara irraan sheer gootaniif haala saniin sagaleen akka ummata Oromootiif jechuudha akka warroota ummata Oromoof quuqama qaban warroota akkasii saniif jechuudha sheer gootanii fi akka dhageettiin dhagahamuu danda'u jechuudha. Akkasitti akka gootan dhiibbaa gootanii jechuudha. Egaa akka dukkanaa'etti hin hafu jechuudha nima bari'aa akkanatti hin hafu wanni hundinuu jechuudha. Egaa nu hundinuu gadda guddaatu nutti dhagahame dhugaa nama gadda guddaa keessa jirra jechuudha. Egaa wanti isin gochuu qabdan jalqaba irratti jechuudha Tiwiitarri waan irra ni jira jechuudha. Pileestoora irra ni jira. Pileestoora irraa Tiwiitara jettanii yoo itti barreessitan ni buufattan jechuudha. Erga buufattanii kaatanii booda Tiwiitara irratti gadi tuqtanii jechuudha. Erga gadi tuqtanii kaatanii jalqaba akkanatti isiniif dhufa jechuudha. Akkanatti isiniif dhufa create account kan jedhu kana tuqtanii jechuudha. Create account kan jedhu kana irratti tuqtaniiti asitti maqaa keessan barreessitan. Fakkeenyaaf jechuudha maqaan kee Oromoo Studio yoo ta'e Oromoo Studio barreessa jechuudha. Maqaa guutuu barreessitan jechuudha. Asitti amma fakkeenyaaf mee anamma shakkoo jedhu shakkoo aappaa jedhu. Shakkoo aappii waan jedhe kun akkanatti haala kanaan raayitii itti kenna jechuudha. Yoo isin maqaa guutuu barreessitan raayitii itti kenna jechuudha. Achi booda iddoo kanatti iimeela yoo qabaattan iimeela qafoo keessaa jechuudha iimeela itti naqxan. Yoo nambara qabaattan nambara itti naqxan jechuudha. Nambara yoo itti naqxan baay'ee gaariidha. Nambara itti naqa jechuudha. Yoo iimeela itti naquu barbaadan immoo bakka user email jedhu tanarratti tuqtanii jechuudha. Iddoo tanarratti hogguu tuqtan iimeelitti jijjiirama argitanii iimeela yoo qabaattan iimeela keessan bakka kanatti naqxanii jechuudha. Anama mee lakkoofsumaan bana jechuudha waliigala jechuudha. Yoo isin nambara haala kanaan itti guuttanii kaatan raayitii isiniif kenna jechuudha. Yoo nambara likkii sirrii ta'e jechuudha. Achi booda maal gootanii ji'aa fi waggaa itti guuttanii jechuudha. Bakka date of birth tan jettu tanarratti tuqtanii achi booda amma iddoo kanarratti wanti isin beekuu qabdan bakki ta'e kana jechuudha. Iddoo kanarratti kan isin filachuu qabdan amma 5 Juulaay 2020 irra jiraami kana filachuu qabdan jechuudha. Wanti isin gochuu qabdan yookaan maarchii gochuu qabdan asirra ji'a kanallee jijjiirtan jechuudha. Iddoo kana fakkeenyaaf 23 godhe Juulaay godheeti. Achi booda 19
sagaltamii saddeeffaa filattan jechuudha. 1992 sagaltamii takka akkas filattan jechuudha. sagaltamii takka sagaltamii lama fa'aa waan akkasii filadhaa malee gara olaanuu kana hin filatina. 1999 fa'aa sagaltamii saddeeffaa gara gadaanuu kana filachuu qabdan jechuudha. Bara irra caala jechuudha. Kanneen caalaallee jechuudha guyyaa fi ji'a caalaallee wannaadha jechuudha. 19 bakka bara wannaa kana jechuudha. 1992 sagaltamii takka 1980 wayi waan akkasii sanii filadhaa malee gara olaanuu kana 2019 aga bara 2016 malee akkas kanneen filatina. So erga haala kanaan itti guuttanii gara gadaanuu kana filattanii kaatanii booda next tan jettu tana tuqtanii jechuudha. Next tan jettu tana erga tuqtanii kaatanii amma bakka ready ta'ee ture jechuudha. Ugguu koodiin isiniif dhufe bichaatti galchitan jechuudha. Amma achi booda next tan jettu tana tuqtanii jechuudha. Next tan jettu tana irratti eega tuqtanii kaatanii booda amma wanni isin guutuun yoo haala kanaan isiniif dhufe jechuudha. Haala kanaan ogguu inni isiniif dhufe amma sign up tan jettu tana irratti tuqtanii jechuudha. Sign up tan jettu tana irratti erga tuqtanii kaatanii booda okay jettaniini. Okay erga jettaniini kaatanii booda verifying asitti isiniif dhufa jechuudha. Kan wannaa keessa jiru kan wanna keessa haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Haala kanaan meseejiin isiniif ergama jechuudha. Yoo email itti naqxan email keessa koodii dijiitii 6 laaltan jechuudha. Koodii dijiitii 6 email keessa seentanii verify laaltanii jechuudha. Yoo lakkoofsan kabantan taate haaluma kanaan SMS keessatti isiniif dhufa jechuudha. Egaa dijiitii 6 irratti isiniif argattanii itti naqxanii kaatanii booda achi booda next jettanii. Next hogguu jettanii jettan kalas tolii paaswordii keessan kireet godhattanii jechuudha. Paaswordii dijiitii 8 ol gochuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf dijiitii 8 ol gochuu qabdan jechuudha. Egaa 8 ol hogguu gootanii jettan raayitii asii isiniif kenna jechuudha. Bakkitee kanaa raayitii isiniif godha jechuudha. Hogguu 8 ol gochuu qabdan. Kun haga 12 illee gochuu dandeettanii 8 ol ta'uu qaba jechuudha waliigala. Achi booda raayitii isiniif kenna jechuudha. Achi booda next jettanii. Next hogguu jettanii jettan suuraa keessan isin gaafata jechuudha. Suuraa irra kaa'achuu barbaadan yoo bakka kana tuqtanii suuraa irra kaa'achuu dandeettanii jechuudha. Egaa nama waan irra kaa'achuu hin barbaanne jecha skip jedhee irra tara jechuudha. Skip jedhee eega irra taree booda jechuudha. Iddoo kanatti descriptionii wantoota yaada keessan jechuudha. Yaada keessan barreessitanii iddoo kanatti jechuudha. Waa'ee keessan ibsu jechuudha. Waan mataa keessan ibsu bakka kanatti ni barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha. Waan yaada keessan waan mataa keessan ibsu jechuudha. Egaa haala kanaan hogguu inni bakka kana isin fide wanti isin gochuu qabdan jechuudha. Kanarratti tuqtanii jechuudha. Isa kanarratti tuqtanii hogguu jettan kallatti maal gootanii allahu kan jettu tanarratti tuqtanii jechuudha. Allahu kan jettu kanarratti hogguu tuqtanii kaatanii booda sona kana isa jalqabaa kanarra raayitiin guuttanii follow jechuudha. Achi booda follow kan jettu kanarratti tuqtanii namoota barbaadan haala saniin follow gochuu dandeettanii jechuudha. Egaa achirraa amma banamee jira jechuudha. Xumuramee jira. Iddoo kanarra hogguu tuqtanii jettan amma haala kanaan akkuma argitan jechuudha. Nama 12 gidee tokko follow godhee jira jechuudha. Isinis haala saniin namoota saba Oromootiif quuqama qaban jechuudha. Kan Tiwiitara kanarra jiran guutuu jechuudha. Jala deemtanii maqaa jara search gootanii follow gootan jechuudha. Follow gootanii achi booda waan isaan jedhan guutuu share gochuu fi dandeettanii jechuudha. Egaa haalli Tiwiitara itti banatan haala kanaan banatan jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Haala saniin namoota saba Oromootiif quuqama qaban hundaa'u jechuudha. Haala kanaan bira dhaabachuu dandeettanii jechuudha. Egaa haala saniin Tiwiitara banadhaatii namoota keenya bira dhaabadhaa ittiin jenna. Egaa barnoonni har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaataa barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti nagahaan nu turaa isiniin jenna.